Hammeenya yeroo ammaa addunyaa kana gubbatti deemu jiru osoo quba qabaatanii TikTokin komattan. Wanta kana beeytanii Illumineetii jedhama. Nama Aadam Weeshaabut qallammii Israa'el bara 1775 Jarman keessatti hundeesse. Hammeenya addunyaa kana gubbatti yeroo ammaa dalagamu jiru hunda wanta kana duuba jira. Hammeenya addunyaa kana keessaa tokko saala wal fakkaataa wal fuudhuu ilmi namaa lafarraa wal balleessuu kun hundi hammeenya Illumineetiitiin hojjetamu jira. Teknooloojiin anaafeeti fayyadamu jiru wantoota haaraa akka raajiitti ilaallee ajaa'ibsiifannu kana hunda dhaabbata shayitaanaa kana hojjechaa jira. Dhaabbanni kana wajji wal fakkaatu kanneen akka Firiimiisoon, Saatanaazim, warroottan Joorjii Waashingitaniin hundeeffame hundi isaaniitu dhaabbata shayitaanaa ta'anis dhaabbanni shayitaanaa addunyaa irratti sadarkaa harkatee ilma namaa amantii keessaa baasee hammeenya garaagaraa raawwachaa jiru kan isteeppii duraatirra jiru Illumineetiidha. Mallattoon isii piraamiidii warra Masrii Kush duriiti. Sababni isaas warri Kush durii Ijiptii jiraachaa turan piraamiidii san keessatti yeroo Fir'aawna jiraachaa ture seexana waaqessaa turan. Seexanaan achi waaqeffamuurraa kan ka'e warri Illumineetii seexana yeroo ammaa waaqessan kunis piraamiidii kana fuudhanii mana amantaa waaqeffataa shayitaanaa waan ta'eef mallattoo isaanii godhatan. Ameerikaan irraa addunyaa gubbatti dinqisiifannaa argattee namoota garaagaraatiin akka raajiitti ilaalamtu kuni dhaabbata shayitaanaatiin hojjetamte. Qabeenyi isii guutuun shayitaanaan hidhata qaba. Fakkeenyaaf doolaara kana laali. Doolaara takka mallattoo maaliitii irratti argaa jirta? Chaabbaa mootummaa Ameerikaa kana laali. Chaabbaan kunis chaabbaa dhaabbata Illumineetii shayitaanaa 1775 chaabbaa kanaa fi maallaqaas dhaabbata shayitaanaa kanaan hojjetan. Ameerikaa keessatti dhaabbileen garaagaraa kanneen yeroo ammaa hojjechaa jiran mallattoo isaa namni hubachuu baatus mallattoon isaa harki guddaan mallattoo shayitaanaati. Sooshaal miidiyaa nanaafeeti fayyadamaa jiru. Dhaabbanni akka Google, Chrome, YouTube, Facebook, Snapchat, Pinterest, websaayitii, AdSense, Instagram, ChatGPT hunda isaaniitu warroottan dhaabbata shayitaanaa keessa jiraniitu harkaa qaba. Isaanii hundeesse. Dhaabbata shayitaanaatiin hundeeffamte. Kan maqaan isaanii hin himaminis hedduu jira. Dhaabbilee teknooloojii lafarratti hojjetan keessaa kanneen akka Automatic Driver, makiinaa nama malee konkolaachisan, akkasuma diroonolii garaagaraa, diroonii akka B2, warroottan akka mobaayila keessaa iPhoneii qaycitiinsaa ilaa hanga ammaa irra hin gaamin hundi isaaniitu dhaabbata shayitaanaa kanaan hojjetaman. Addunyaa kana karaa dhumaa irra jirra. Waa'ee kanaa viidiyootti aanu keessatti bal'iseen qabadhee isinii dhufa. Inshaallah Rabbiin hammeenya waan kanaatirraa yeroo dubbatu Quraana keessatti yeroo 99 Quraana keessatti hammeenya shayitaanaa haasa'e. Yeroo 88 maqaa shayitaana jaamuun maqaa isaa kaase yeroo 11 ammoo maqaa Ibliis jaamuun yaame. Duba kanarraa Rabbiin suuratul Nuur suuraa 24 آيات دم تكررت أكنجا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمرون بالفحشاء والمنكر ننجا يا ور ربي تيمنتن همين شيطانا ينردفنا خطي شيطانا يقان داندي شيطانا ترنديمنا إني همين في جلنة سنججا خناف داندي سنر غورتني آخرا خيسان نونغاينا ننجا ربين كينيا سبحانه وتعالى خناف لبوتي يا في تيتيس فتنا آخر زمان كان جل ربنا جانو هابا Hammeen yeroo ammaa haalaan dabalee jira. Wanta haaraa anaafeeti dhageenya dinqisiifannu hunda hammeenyaa duuba jira. Kana hundarraa nageenu waa baasu. Hanga viidiyoo biraatii walitti dachaanutti fi amaanillaa.